يوني في أدلان الدسيبه باتي سنكيبلين dirqama rabbii keetiitu sirratti akkasi itti dalaguudhaaf beeytee qeebaluu dirqama keetiit akkasi haaya gara gaafii fi deebii waliin dhufne gaafiitti am tokkoffaa irratti namni soomana keessa harkaan fedhii ofirraa baase hukumiin isaa akka shari'aa islaamatti akkamii? gaafii gaarii namni soomana keessa istimnaa ja'aniin maniyyii harkaan firraa baase hukumin isaa maali khaju rasailu ila shabab kitaaba kanarra baba aadaa sayyi'aa jeen ulamaan warri saayinsota takka warri mirga waa hunda keessa mirga qabda warri ju aadaa sirriyaa jeen dalagaa dhoysaadhaa jechuudha ulamaan aadaa sayyi'aa janii yaaman kitaabaan amma maqaasaa dubbadhe kanaa qabu hukumiin isa kanaa haram alaa asahi qawlihi alulamaa majmuu lfataawaa lisheekh lislaam faman ibtagaa waraa'a dhalika fa ulaa'ika hum ulaaduun maniyyii harkaan firraa baasuun wasanaa bahu ja'ama حدود تركان فتو جاما سياسة ربي باسو جنين أمس خوني حكمي ساك صومنا خيسا منيجي هركان يو في الراباسا حكمي نسا مالي غافي جورتي وافوري ساقبتا جنديبسا وافوري ساقبتا تقفى صومني بدي وهو القول الصحيح كما قاله محمد صالح العثيمين أدلان ويوجان يدعو شهوته من أجلي في الناس نافجت شديسة أديسة يوت أدلة مني في الراباسون نبل ليسا خجو وقاسات دبي سريت يجو قريم فقهاء هم بل ليسوا من باب إخراج الفضلات جاءن الصوم مما دخل والوضوء مما خرج قاعدان تون أغلبية جنين حديث نبي محمد أجين يكون فدينا سانا في جتة إنسان إن فدينا ربي في جتة دفن سومني بدي جرا جتة راخنا الرسيا تاك سومني بدو خجو إني لما فا الإمساك الرانتنا خنيان نكتيولو لحرمة شهر رمضان جنين نمني متان نمني سكران خخرارة deemee waa nyaatu nama sakraane kakaraarra deemee waa nyaatu ummata ammas amantiirra hin jirre ka dirqamni soomanarra hin jirre ka guyyaa waan akka malee mul'isu waa'ee kabajaa soomanaa balleessuu fakkaatu Umar ibn Khattaab ni garafaya kabajaa soomanaati as jala nayitee namni tokko yoo isa dhukkubee isa dhukkubu shari'atti uzrii qabaate dhalaan heeydiin itti jiraattee uzrii qabaatte guyyaa akka yeroo soomanan ta'in itti nyaatuun isirratti nama birootti waan biroo fakkaata waan ta'eef dhoorkama hukumin lammaffaa ka isarra jiru kabajaa soomanaati kan nyaanne ooluu qabaa jeniin haa kun dili dalageewi diliin dalagee wajji nama birootu Umar akkana godhan kun adilla ahkaamu ahli dhimma ibnul qayyimi katabee kitaaba kanarra laaltan inni sadaffaa hukumin isarra jiru القضاء صومنا كنا قضاء خفلوا إسر جيران إني صدق فاد إني أفرق فادا التوبة حرام دلقي جتشورت ولي قال واميكا إسر جيران وأفرق كنا إسر جيران نما صومنا خيسا منيجي هركام في الراباس الرخانات جيران جنين والله تعالى